هونو الله الله تكبير بفجر الدكتور السلام عليكم. ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. ما تسكون مي خرا ساعتك غوتو اسم خرم خطر سبرباد نمني فرانكي نغودني نمني هبتت ديمه ما تسكون دي لحن. Duraan dursee obboleeyyan kiyya tiktaak irratti argamtan xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan keessan amma yeroo hirriibaa isaan biraa fi amma yeroo nama keessa jiru isaaniif guyyaa hundinuu keessan xiqqaa fi diimaa gurraacha osoo hin jenne assalaamu alaikum irra deebiin isin jechuu barbaada. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jaalalaa fi kabajaan ta'onniiti irraa burqitee isin haadha qabduun jaa. نعم. Dhugaadha bu'aa bayii meeqa keessaa hin irraan tana tiktaakii kana keessa seenee wallaahi waa hedduudhaan itti muddame. Ani irraan tana dhufee saba kiyyaaf asitti ijoollee ispeeshaalii dargaggoo akka kiyyaa duratti argamee isaaniif fakkeenya ta'uun kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf hedduun itti gammada. Maaliif obboleessa keenya abdeelleen haa galatoomuu asirratti naaf hiree na dhiyeessuudhaaf hedduun gammadee. Maaliif waan biraatiif illee osoo hin kabajaa isaaf qabuu fi tanii saba kiyyaaf qabuuf har'a dhugaa namni yeroo hedduu zakii daalaas zakii meeqa jira meeqamii jee hedduu yaaddawaa ture. Kanumaanuu asirratti na harkanii yaada jiruu fi nani waan kana dirqameetuma malee asirratti illee argamee nama akkasittiif illee garsiisuu fi neechuuf illee yani nama sooshaal miidiyaatti illee itti dhugaa dubbachuu fi laakiin immoo jaalalaa fi namuma gartee yaada tokko sirratti ibsachuu fedhuu fi yaada atummaan kunuu nama akkamii isuma kanaa umeen ilaallaa tiktaakuma kanaa nama hedduudhaatutu maqaa isaatiin banatee jira. Mee inni hunuu kamii inni noo tiktaakii kana ni qabamoo akkamii yaada jiru garte. Kanuma hundaafuu mee waanuma kanaa warra anummaan as bahee isaaniifis mee fakkeenyaa ta'u ani waa'ee tiktaakiitii fi waa'ee sooshaal miidiyaa kanallee hedduu raawwannan jiran yooniin seenee ilaalee feesbuukni sanilleen yeroo gargaarsaa fi haalli tokko onlaayin irratti yoo wanni maxxanfamu laalumaa fi malee nama sooshaal miidiyaatii miti. Immoo warraan tana dhugaa dubbachuudhaaf tiktaakii jechuun dirree mu'asharaa jechuu obboleessa fi. Kanaaf har'a dirree mu'asharaa tanarratti argamee gaa amma warri gartee cicciree fuudhee sagalee tiyya tana gartee facaasuu fi kanatti hofluu fi kana qoosuufu si galtee warrummaan koomadiidha jaamtu uzuliyuu fi kasoonkoo fi tajaajiltuunii fi hundinuu warraan tana gaa haa oowwifatanii jeetiin. Dhugaa dubbachuudhaaf ani dhugaa nama shabaabaa nama gartee nama hofluu fi jaalachuu nama simachuu nama hedduu kabajaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne dhabaa fi qabaataa osoo hin jenne kutaadhaanii fi gandaanillee nama filuu miti. Immoo akkanatti saba kiyya dura taa'ee isaanii wajjin yaada tokko wal jechuun hedduu natti tola. Kanumaan wal qabsiisee immoo har'aan tanaa bu'aa hedduu takkaan na mudatee ani waan kanallee hin beeku immoo akkuma abdiin jeetti reefu isiniif tuqeetti ture waa'ee maqaa doktorummaa kana akkamii doktorummaa jennee zakii yaamnamu akkamii yaada jiru irratti gaafii dura hogguunanii geestii keessa seenu waan hin dhagaheen si'a. Osoo atiin dhufin dura dhiifamu osoo atiin dhufin dura maqaa baasaaf jennaani namu doktor Khaan Baabaa Khaan Haaji yaani doktorri heddummaannaan bas doktorummaa keessaa fudhannee nama kuno almost nama kum afur irratti doktorummaa kana doktoreetii kabajaa siifan nu deemna nurraa fudhattaayii asumaanuu sin jenna mee akkam jenna. Kana irratti deebisaa kan nu barbaada. Maaliif ani dhugaa dubbachuuf doktorummaa sin barbaadu waan muuxannootti hin qabne siifi gartee dhugaa namni amma asirratti yogguu bahu ijoolleen keenya ni agarra doktoreetummaa
kabajaa tagarteetiin wal qoosanii fi kanuma abbaanii fi kanne tana taati. Namni immoo bifa biraatti gara biraatti illee akka biraa hubachuu waan danda'aniif ani sanii yoo na yaamu baattan natti tole jeetii yaada dhiifama wajjin. Tole galatoomii Zakiin nama olii tana hin feene irraa takka haganan harkee keessatti Zakiin jalqaba irratti obboleessa keenya abbaa hiyyeessaa yeroo tante qaalii aarsaa gootee sagantaa tana irratti nuuf argamuu keetiif galata maqaa kiyyaa fi maqaa ummata daawwattoota kiyyaatiin galatoomsin jechuu barbaada. Egaa daarektii hama sagantaati seennaa gara sagantaa osoo hin seenne duratti Zakii waan jettu ni qabda. Sagantatti daarektii seenuu deemna amma firagaa fi deebii. Dhugaa dubbachuuf nama waliin jedhullee hin jiru immoo waan na mudaterraa tasbii tanaan fidadhee galtee. Maaliif bidatte Zakii tasbii? Dhugaa tasbiin tun wanni irratti dhuftee fi arra Zakiin paablika irra bahee namni arra akkuma reefu jeesanitti uzulliyuu fi maarree fi gartee kasoonkoo fi wii jechuun tun hundinuu arraan tana yaa rabbi afaan namaa jalaa na baasi jecha kiyyallee kan oofaanii bahu gartee kalaama namni illeen itti gammadu kagaltee dhiiraa dhalaa osoo hin jenne isaanilleen itti gammadan rabbi na haa godhu anallee ka tokkummaa namaatii fi jaalala namaaf raabsu rabbi na haa godhu yaada jedhu irratti kana fidadhee jechuu barbaadeeti kana hara sagantaa naafettan irratti deemuudhaaf kan qabu banuun dandeessa. Okay. Galatoomii. Ummata keenya galatoomaa ulfaadhaadha. Taattaa fi ammallee itti fufaadha. Isin hojii teessan anis hojii tiyyan jalqabaa. Zakiinis waan gaafatame irratti dhaabbatee inshallah deebisaa gaggaarii akka nu deebisu abdii qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya sagantaa bareedduudha. Galatoomaa ulfaadhaadha. Tole mee jalqaba irratti Zakiin maqaa kan kee guutuu yeroo takka do not disturbing godha telefoonni kiyyan irra bilbilamu jira daqiiqa takka na obsaadha dhiifama yeroo takka. Okay, difama. Thank you Sadiq galatoma warren Zakii. Asmaanu dhaamsi lammadaa challenge nak kanname namni ol seentan hundi Zakii follow godhu akka daganne 4,800 irra jira follow godhaadha. Tole mee jalqaba irratti maqaa kan kee guutuu Zakiin eenyu? Zakiin eessatti dhalate? Sambooda biyya baqaa eessa jiraate? Amma hoo eessa jira Zakiin? Maqaan kiyya Zakii Muhammad Idrisi itti dhaladhe magaalaa Haramayaa ana Harargee Bahaa bikiniin biyya baqaatti Nairobi amma immoo bikiniin jiru magaalaa Dallas Texas Ameerikaadhaan jira yeroodhaaf. Galatoom jalqaba gaafa biyyarraa baatu bara kam turte? Bara kam ture akkasumatti umriin tantee meeqa turte gaafa san gaafa karaa biyya baqaa deemtu? Dhugaa dubbachuuf yeroon ani biyyarraa deemu nama waggaa 8ti. Waggaa 8 biyyaa baate? Maaltu si mudate karaa kanatti yeroo deemtu achirraa kaatee aga Naayiroobii ga'uuf? Maaliin makiinaa akkamii si dhiisan umrii xiqqoo saniin? Ani akkootiyaa fi habootiyaa wajjin biyyarraa ka'ee karaa Naayiroobii dhufe. Yeroo sanitti indeegee jaaniin xayyaara xiqqaa tokko jira kan nama 12 fuudhu. Saniin karaa Moyyaaleetiin achirraa horree Naayiroobii seenne. Yeroo sanitti wanni nama karaa kana hagaa Naayiroobii jirutti wanni kan jiru jechuudha. Allatummaan inni nagaan dhufee alhamdulillah. Mashallah. Zakiin ijoollummaa isaa akkamitti dabarse? Maal irratti dabarse jetti gaafiin? Akkamiin dabarsite ijoollummaan kee? Ani ijoollummaa irraa eegalee hedduu nama daldala yookaan naggaduu waa godhuu jaallatu.
jalqaba eegaan jarraabee naayiroobiitti dhufee barnootaan eegalee Usumaan barnoota barachaa jiruutiin jidduunis daldala naggada gartee ifumaaf achi keessa waa gurguranii fi waa bitee yaalaa erguu itti galee waan akkasiitiin eegalee daldaluma keessatti bareechuu dandeessan gabaabaa. Thank you. Sagalee jechuu jiran hordoftoonni sagalee zakkii jiranii. Sagaleen dhagahamu? Amma ni dhagahamu. Yaa bilbila lafa wanna godhee jiranii sagalee isaan biraatti tole. Galatoom maaliif zakkii daalaas siin jedhu turan hawaasni siitu baafate moo maqaa kana hawaasaatu siif baase zakkii daalaasiin beekamta hawaasa biratti eenyutu siif baase maqaa kana? Akkuma beekamutti Daalaasiin magaalaa Teeksaas keessa jirtu. Ammaatu maqaa isaanii moggaasee naa moggaasee. Thank you. Ammallee sagalee jirame sagaleen irraa akkana qabees ni hojjaa ofirraa. Akkanatti amma silaa bikka maayikii waan wayii xiqqoo silaa jala keesse akka sagaleen danteesseen. Hayyee. Akkana bareeddu amma sagaleen silaa. Yaa abdii ati shamalee na gootee bari yaa obboleessa fi wanni hin beekne nama hin beektu jaani. Okay, amma ni dhagahama hordoftoota mee zakki amma dhagahama. Dhagahama. Okay, qulqulluudha sagaleen ni dhagahama amma. Ati na dhageenyaan isaan ni dhagahanii maa rakkina qaba. Amma sinda amma bareeda. Okay. Galatoomi ulfaadhu mee zakkiin karaa miidiyaadhaa akkamitti dhufuu dandeesse? Dhufi jennaan immoo dhufiinsa hawaasaan yookiin uummata biraatiin addaa dhufte. Dhufiinsa hawaasa keetirratti maallaqa dhangalaasuu miidiyaa irratti pootoon dantee mul'annaan zakkii nagana kan. Pootoo dantee agarraan zakkii nagana kan. So dhufiinsa addaatiin dhuftee miidiyaa kana immoo dhufi jennaan bikka takkatti garagalchite. Zakkiin akkamitti karaa miidiyaa kana dhufuu danda'e jalqaba? Akkasumatti eefuma miidiyaa irratti dhufe zakkiin hawaasa isaatiif gumaacha ka'ee gale nuti gaa miidiyuma irratti agarrutti jirra mee kanaan wal qabatee jalqaba akkamitti akka karaa miidiyaa irratti namni akkanatti baasuu danda'e kanaan wal qabatee nu himi dura. Jalqaba waan hundinuu rabbuma biraahi. Ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroo duraatiif namni qilleensa irratti na baase jaafeetu asinillee isa galateeffachuu barbaada. Waan paablika irra na baaseef osoo hin ta'in galateeffannu gartee nama tokko guyyaa tokko tola si oolee yookaan hawaasa kee biratti si baase galateeffamu waan qabu malee as keessatti ani baasuullee barbaadeetii miti yeroo hedduu innilleen waan osoo anaa fi inni osoo waliin beeyne duratti waan hedduu taniinan godhaa ture jira jechuudha osoo paablikaa irratti hin baane duratti jechuudha.